Haala maadati maal irratti walloltan? Ani yoo amma si ajjeesaa naan jettee shugguxii si fudhadha naan jettee qorsa si nyaachisa Suudaanii irraa fidee naan jette. Ati bar veeloo adiin uffatini veeloo diimaa uffadhu mataa si baqa isaa dhiini kee akka irraa mul'anneef. Dhaabataan jiru akkam godha obboleessa kee. Ashitti. Wayye. Ashitti. Ati waayima fayyadamta moo mobaayil daata? Haala maadati maal irratti walloltan? Ani wallalee kiyyayyuu hin beekne kama isiin gabbaateetini waa'ee makiyya dubbattu bicha wallaahi irrifadhe asli. Kiu jedhee waan deebisuu wallaalu. Waan daqiiqaa 30 dura osoo hin fiddee ati akkas naan jettee jechuu kiyyayyuu even ani remember iyyuu hin godhu waan sawweta duuba deebi'u yaa jedhee ture. Daqiiqaa 30 booda koomentii ilaalte wallaahi laaziim daqiiqaa 30 booda koomentii dhimmi sun cufamee qaata waan biraatitti tarree khaliifaan tokko seenee taphannee dhimmi sun eegatee koomentii ilaalte akkana yeroo sammaa naan jette. Akkana naan jettee turte naan jettee bira yoo deemne waan isiin naan jettutu caalaasli. Wallahi ani jalqaballee ani na beeyta. Ummata waa deebiillee deebisu amala kiyyaa mitiillee hin deebisullee namaanillee waan hin jedhu. Yoo waa jettetti kaseennu taate haqquma tana yoo isiin waamee kanaan jette yoo waa jettee kataatu ati bar veeloo adiin uffatini veeloo diimaa uffadhu mataa si baqa isaa dhiini kee akka irraa mul'anneef ishii naan jette yoo jedhe kanallee himadhu anillee dhufe har'umamaan naan jette shugguxii bitadhee si eegaa si ajjeesa mataa si dhayaa naan jette yoo waan jettee ta'e jechuudha. Kan jenne hin qoosaa yoo kajattu taate dhimma kanarraa anillee hin qoosa qaba. Nama biraatii qoosni nayyamama anaaf hin nayyamamu. Okay. Ila amma ashitti maal beektaa ati faati adda ashitti. Tokkoffaa yeroo jechisan jettu ani yoo na argite kaan hin beeku si dhageeffataa ture si jala ture mubaarakii giiftii fi kennaa jira. Afaan illee dubbadhe asli jecha sanan lafaa ka'ee hin jenne. I'm sorry. Jecha san isitu maal naan jedhee gaafa kaayiroo dhuftee naan jedhe anatu maal jedheen gaafa duraa si ajjeesaa isiin naan jennaani ani barsi sodaadhaa mana keetii waan dhuguu jedheen anatu silaa mana kiyyatti waamaa naan jette no mana kiyyatti illee na waamuu baattu even kaafteeriyaa ati seente jedhaniiyyuu hanqoosaa bara gaamma kaafteeriyaa ati seente jedhaniiyyuu seenee waan dhugu si sodaadhaa qorsa wayii keessa naa buusta jedhee sodaadhaa jedhee because si ajjeesa naan jedhaa jirti sila Ana akkas jennaan maan naan jette Suudaanii bira dhaqaayyuu Suudaanii irraa qorsa sii fidee si ajjeesaa naan jette. Warabbal kaaba sagaleen sun waraabamee jira. Isitu jalqaba waan maqaa Suudaanii jedhu iyyuu natti fide. Suudaanii bira dhaqee qorsa fidee si ajjeesaa naan jette. Okay, ati Suudaanii bira qorsa fidde jedhanii miiree si jedhe. Akkas jedhanii jedhe. So maal jechuuni qabaan? Okay. Amma ina dubbiin kun maal beektaa ashitti akka ansi jaaladhu si kabajuun beektaa namatti waan jettee kanatti karaa keessatti waggaa lama dura waan silaa lubbuun namaa baaftuyyuu akka karaa keessatti hin fidhan yaadattamoo yaadatta. Nama lubbuu wal ajjeesuyyuu miseenjarumaan oolchee miti anaafatiin kun Ameerikaa fi Itoophiyaa jidduu waan bade sanii beekta. Karaa tokko hin beekne naaf waan san malee. Ila anaafati nama waan baay'ee wajjin dalagee waan guddallee sattaree garatallee wal biraa qabu dubbii silaa miidiyaa kana baatii meeqa ajandaa ta'u nama dhoysee bira taree beeku jechuudha. Kanaafi jecha atiin isii waliin jettan rakkoo miti. Namni qosallee waan baay'ee waliin jira. Homaa rakkoo miti boruuftaallee isillee siin jetti atillee hin jetta namni birallee siin jedha atillee no problem. Garuu jecha mana Suudaanii san namatu naan jedhee kan jetteen gizee ati jettuun anuu gura kiyyaan dhagaye. Ati isiin siin jennaan jettee immoo qabri kasee eeggatu namatu keessan dhufee haati faatee mana siirii mana Suudaanii oolti siin jedhe. Tarma qofa barbaada. Yoo waan jecha keessan haasoftu taate kana sitti nimu namni keessaa waa baay'ee jedha. Ufeegi nama jedhu jira. Mucayyoontu wayita hunda waan kee dubbatti yoo ani haadha faatee wallaahi laaziim wanni birraa jaalladha dhugaa sitti maa dhimma takka ittiin qabu. Even live isiillee hordofuun jaalladha yeroo hundumaa illee barreessaa fi jechuun adada an live isii join godhuullee diina kiyya bahii jettii bakka an jecha san ittiin deebisu isiin nama hangafa kiyya ta'uu dandeetti I don't know sunillee booda dubbii kaasaa booda hangafa naan jette jetti bakka nama an kabajuudha an deebi'u isii miti haadha faaxettii miti an namuma kamittuu deebii hin deebisu ati yoo kana beektu taate asli
An dubbiin kunuu haga goytuma dubbitti dhufuuf jedhu yoo achumarraa because an ajandaa akkanaa kana ta'u an gadi bu'ee akkana jette kun waan hin fakkaanne indoom nayyuu hin madaalu wanni akkana osoo haganumayyuu dubbiin kun hagana ka'aa beekeeyyuu hagasumayyuu dubbachuu amma maal inni dogongori kiyya guddaan isima waliinuu geestii taphachuun dogongoraa laata hagana hunda of gaaftaa taphnummaan jalqaba taphanneeyyuu dogongoraa laata. Even waan isiin jettu keessattuu ani akka jechi kiyya xiqqooma isiin waraannetti wallaahi akka udu'aa eeggadha. Wallaahi akka udu'aa eeggadha asli amantii amanuu baattee. Amma akkana goona bakka ashitti akkana goona. Jecha namaa dhiisate. Anana amantaa miti. Akka somna hin beektami. Ani bar jecha namaa ammallee dhiise amma bar isiinuu gabbaatee waan beekanii jettu barbaadu. Bara isin lamaan wal dhabdanii fakkaatiif Hamzaa wal loltan hin barbaadu akka mootu warri tiktaak irraa kun ajandaa isin godhatu waan hin barbaadeef. Anana amantaa miti akka dhugaa malee soban bahe. Namni barbaade waan fedhe keessatti yoo inshallah yoo fedhe Hamzaan keetuma barbaade sinaa jedhu. Na amantaa miti waa'ee olola miidiyaa irraa namni namatti oofuu kanarratti. Okay miti yoo sinaa yoo lakki waa'ee haadha sinaa ina amantaa moo amantaa. Yaa si amana leeshna. Ayye. Erga amante haati faate wallahi yoo barbaade maa Hamzaan siin hin jenne nama biraati miti jaarsi kee Hamzaan maa siin hin jenne. Haati faate tokkoffaa wanni akkasii jettee malee qabatamaa namni waan akkasii godhu as hin jiru Suudaanii jira yaani lammaffaa nama bakka manuma nyaatatu yoo wanni hojjette bakka mana nyaataa Oromoo mana takkaa lamaa wayii malee mana biraa hin beeku. Magaalaa kana keessa barachuun amma namni biyya kana waggaa 5 waggaa 6 ture bakka aduu seetuun baatuun hin beeku. Kaayiroon biyyi kun xamaman. Nama waan akkasii beeku miti. Qulqulluudha afaanumaan asirraa waa haasofti gadi buunan dagatte. Nama akkasitti qulqulluudha qalbiin isii qalbii daa'ima akka oolu. Yoo akkas jettee Hamzaa keetii qabu nama tokko akkas jedhee yaadaan illee hamtuu tokko. Kumaatama qaba. Garuu ka hamtuu takka naan qabdu jedhee dhiise. Yani hamtuu takka isiin naan qabdu jedhee dhiise. Ishii ani yoo amma si ajjeesaa naan jettee shugguxii si fudhadha naan jettee qorsa si nyaachisa Suudaanii irraa fidee naan jette jedhee yoo sitti madde hoo kana ishii maan naan jettaachi. Anillee himadhu kan. Waan isiin nam jettechaa. Atillee waan akkasii yoo isiin shugguxii bitadha siin jette kilaashii bitadhee dhufaa jedhin shigireen lama. Maaliif kiyya abbaa baarii ta'uu dhabee ka isii abbaa wayita ka isii jedhamu abbaa baarii ta'a wayita kiyya jedhu ammoo jecha dhugaa maaliif ta'a? Isii jecha kudhannaan jecha takkattiin irraa dhagahuu maaliif itti ulfaate? Sanuu eega dubbii san tartee ajandaan meeqa dhufe koomantiidhaan dubbiste ati jecha san akkamitti jette akkamitti hagas takka isiin hagas takka dubbii san qortee ol fiddee waa meeqanaan jettee jechuun ka isii abbaa baaliidha wanti isii yeroo hunda qoosaa kiyya yoo takkatti illee ani waa jedha jechuun sun siireesiidha. Akkas miti laa inni ammaatti mushurraadhaan haati taatee nama noormaalii haga ammaa bultiin qabatiin tokko figalee riyaalitii wanni lafa jiru namni baay'een akka beekutti akka waan haati faaxetiif Hamzaan waa waliin qabaneeti garuu akkasii miti jarri lamaan obbolaadha qulqulluudha. Miira namaa kana samoonii isin wal fuutan san namni hedduun sabbarsiisuun isii suuraa walii ga'oofuun uf jala eeguun mala beekta. Yoo amma namni waasi godhe akka hin taane taata beekta namni. Halkanii guyyaa waan namni suuraa keetiif ka isii wal bira fidee Hamzaatiif ka isii wal bira fidee olii ga'oofaa turan isaan maataan seetiriginaat. Intala dubartii takka bara. Ani bara osoo bara ani isaan maataan osoo dhagahuu gubbaa mushurraan itti dabaltu baay'ee kanama sanii caala haadha dhimmaati waan taate mati itti dhagama dhugaan jiru kanuma. Kanaaf ati irraa guddadhu haati faatee obboleettiteeti asirra guddaati haadha faatee finnaa ooyifin tarabbiiti Hamzaan keetii wata kiraan qabdu ooyifii walii gootanii atillee Hamzaa kee fudhatee feetu Dubaayii geeffatte feetu bira dhufta jidduun teessaniif jidduun haati faatee amaana akka taatu barbaada asliin keessa. Si ta'e ashitti. Laali asli anjal qaba laal anammallee dhimma takkallee irraan qabu wannummaa walitti nu fidu wanni takkayyuu hin jiru dogongorri guddaan dhiifama gaafadhu yoo jiraate jalqabumayyuu akkamitti wajji jechuun ani qulqulluudha kaan waan isin jettullee qoosa se'a wallaahi qoosa osoo hin ta'in nama si ajjeesanaan jedhu bara
geemii isaa jalaan qabu qoosa si'a waa hunda qoosa si'a jecha isii irratti akkamiin maanoo na tuysisuuf akkasiin tattaafattu bakka sun adabbiidha jedhee dhiisaa adabbii maanoo tuysisuu wayii waan isiin tattaafattu okay yoo kaatti dhagayameeti wallaahi tarabbina argu jechuudha okay haa ta'u sunillee waan isiin naan jette takkatti irra kompliin godhaan jiru waan takka it is okay garuu amma laali wanni an dhiifama gaafadhu jalqabuu mayyuu isii wajjin taphachuun turree laata indo gongoree laata ufiin jedhaan sun dogongora kiyya ture ani fuula itti dhufuuf inshallah dogongora kiyyaan sirreeffadha akka sababa kiyya namni ajandaa uumuu hin dandeenye dogongora kiyyaan sirreeffadha am sorry yoo ummata mufachiisee turellee dhiifama waan isin dogongora yoo qabaadhe ani siidhaan aarii takka walitti hin qabu bakka ani waan takka walitti hin qabu tis okay ani siin waa jetteellee waan feete jetteellee gadi bahee deebii nama deebisuu miti anin beeytaan namni fedhayyuu narratti duuliyyuu deebii nama deebisuu miti gaafa dhiyoo sana mucaan kenna kabaalee sun iyyuu ameeqa jedhaa baheellee guyyaa takka gabbayee waan jenne gabbayeellee waan jedhu yoo achi kassannarra eedu taate wallaahi hin jedhu nama hin jedhu nan because uumama kiyyaa miti waan namaan jechuun.